Yoo yaa harka fuunee hordoftoonni gurreetu bijalatti argamtan hundumti keessan akkam jirtu nagaa keessan yanis nagaa kodha. Mana kanaaf haaraa kan taatan like subscribe gochuudhaan na gargaaraa jechuudha. Egaa akkuma beekamu ji'a darbee kana keessa mucayyoon Fiyoorii jedhamtu kuni Ruttaa barbaacha akka uftee yeroo baay'ee viidiyoo hojjetanii turan jechuudha. Viidiyoo mana obboleessa Ruutiitti gadhiifamaa ture viidiyoon suni. Egaa mucayyoon kuni Ruttaa barbaacha uftee Ruttaa wajjin wal arguu barbaadde gin immoo Ruttaa argachuu hin dandeenye jechuudha. Sababni isaa Ruttaan akka qalliitti namni isheen argatu jechuudha. Egaa kana keessa utuma jettu obboleessi ishee yeroo sadii waan akkasii sin agganaanya je'eeni qaxaroo qabee gisee sadanuu immoo nagganaanyaanii har'aan guyyaa arfafaadha. Har'a wal arganii jechuudha. Gaafa wal arganii immoo Ruttaan maaliif na barbaadde mee maayinni ani nama amanuu hin danda'u namni yeroo baay'ee natti ufaa gwaaddanyaa na godhata sana booddee immoo jireenya koo keessa galee jireenya koo jeeqaa kanaaf naman amanuu nama faana gwaaddanyaa ta'uu akkas nama faana firii ta'ee haasa'uun natti hin tolu jettee yaada ishee ibsatte. Mucayyoonis immoo lakkii ani waan biraaf sin barbaade miti kana si barbaade baay'ee tokko jabina kee kanatti baay'ee tokkoon gammadaa kanumaaf si baruu barbaadeenidhaas jettee jechuudha. Egaa chaalenjii ati dabarsite gimmaasha isaa an dabarseera akka kee yoo ta'uu baate garuu immoo akkuma kee kana ani chaalenjii garagaraa keessan ture lubbuu koo ajjeesuuyyuu barbaadeen ture. Sababa viidiyoon kee ilaaluuf yeroo baay'ee ati rakkina keessa jirtu dhaabbattee ilaaltee jireenya kee murteessita sana gaafa ilaalu anis sirraa barachaa dhufe kanaafi'a jettee Ruttaatti dubbatte jechuudha. Maqaan ishee egaa Fiyoorii jedhamti mucayyoon kuni. Ruttaan immoo akkuma beektan egaa Ruttiyyeen fandishaan fish jettee Fiyooriidhaan ofitti haammattee bakka dubbii ishee hin dubbattullee dhaggeeffachaa turte seeraan jechuudha. Wanti ani miidiyaa kanarratti hojjedhu hundumtuu yoo namaaf barumsa ta'aa jiraate baay'een gammada jettee Ruttiyyeen. Eeyyin bargit gimmaashni barumsa qaba gimmaashni immoo hin qabu jechuudha. Maaliif namni muluu miti jechuudha. Ruttaan nama chaalenjii baay'ee dabarse bargit chaalenjii isheerraa namni ni barata jedhee yaade. Dhugaa rabbii akka koottani waan baay'ee irraa baradheera jechuudha. Kanaaf namni irraa barata jedhee yaada waan Ruttaan dabarsite bargit dogoggoras immoo qabdi yeroo tokko nama waan taateef miirri isheetti dhaga'amu immooshinii yeroo taatu aqxee waan hin taane gootee nama gaddisiisuu ni dandeessi jechuudha. Kunutuma jiru garuu immoo wanti isheen dabarsitu barumsas qabaa jechuudha. Amma viidiyoo guyyaa gaddaa mana isheetti gadhiifame jechuudha. Abrahaam walitti araaramna ila guyyaa isaa maal godhe gara guyyaa isaa mana Hermeellaa deemee Hermeellaa dhiifama gaafate. Hermeellaan akkuma argitan dhiifama sii gochuun barbaadu jetteeni as deebi'ee maal godhe as deebi'ee immoo Ruttaaf meesejii barreesse jechuudha. Walitti araaramna akkasidha dhiifama je'ee isheef barreesse jechuudha. Kana duras immoo yaadattu yoo taatan gaafa dhukkubsate ani kana booddee si faana jiraachuun barbaada waan hundumtuu nagaheera jedhee kaameraa tutuu mul'atiin kaameraa duuba waan hundumaayyuu dhiifama gaafate. Isheenis immoo eeffaadhaan dawwaltee waamtee tolee jettee araara isaa fudhattee booddee garuu Abrahaam nan dhukkubsadhee je waan nyaachisanii to'a malee nagaa koo miti je. Argitanii ammas immoo wanti kun akkan uumamneef Ruttaan dura dabarsitee bilxii taate jechuudha. Maaliif Abrahaam amma gara Ruttaa ufee meesejii barreessee fi kan inni dhiifama naa go'ijoo booddee dubbiin fiqirii footoo viidiyoo waraabdee of harkaa qabdii viidiyoon kun footoon kun gara Ruttaatti akka galabbatamuuf je'ee to'adha. Dhugaa rabbii kana gara isheetti akka garagaluuf je'ee haqee Ruttaatti araaramuu barbaade jechuudha. Ruttaan immoo bilxii waan taateef viidiyoo sana intini suurri sunis akka waan isheen ilaallanne waan beektuuf qaxxitaa maal goote Daanii fi Hermii waamte jechuudha. Hermiin akkuma argitanii
yeroo viidiyoo sana keessatti baay'een aasasiiste Hermiin. Maaliif yoo jettanii ammallee mucayyoon kun wanti galeef hin jiru. Jireenyi galeef hin jiru. Abrahaam ituu ishee irratti akka kawaasii xibbee ituu ishee taasawuti ammallee diggaamee miirri isheen keessa jirtu miira gadheedha jechuudha. Abrahaamiif miira isheen qabdu miira hin taanedha. Yeroon isiniin jedhu amma ishee faana isheedhaan ifama naa go'ijee isheen ifama siin go'u gaafa jettu deebi'ee ufee rottaadhaan araaramuu gaafa barbaadu isheen garuu kanayyuu taqabbalaa jirti jechuudha. Ugaa rabbi ela yeroo tokko biddeen nama qubsu ele irratti beeku jedhamitiire bakka Abrahaam jireenya ishee fakkan taane beekti maaliif irraa addan baatu Hermiin wanti rottaarra gahe hundumtuu akka ishee irra gahu barbaaddi. Baay'ee nama ajaa'ibsiisti dhugaa rabbi kana jechuudha. Waan nama feefu hordoftoota kiyyaa egaa akkuma argitanii viidiyoo isaanii guyyaa engaddaa keessatti baay'ee tokko dubbii jabaa dubbatanii Abrahaam meesejii telegiraamiin namni haka gochuu danda'a je'ee gaafate daaniini daayirektii aan immoo karaa siimii barreessitee fiittaa dawwaltee fiittaa isheen garuu sirraan kaasnee kanamaaf goota je'ee daaniin gaafate maal jedhe ani hin beeku jedhe. Bakka Abrahaam waa tokko dalagaa wanti sun wanta gadhe yoo ta'e hin beeku jaa. Ani hin beeku waan itti gu'anii toja. Amma silkiin harka isaarraadha. Even silkiin nama tokko cufaadha. Namni hundi banaan kaa'u sinii galee koodii qaba silkiin. Amma koodii isaa eenyutu beekee banee itti barreessa ruuttaatti, itti dawwala ruuttaatti. Abrahaam ofiisaa dalagee deebisee immoo isheedhaan hamtuu godha jechuudha. Yeroo baay'ee waan hin taane dalaga dhugaa rabbi kana akka ruutaan miidiyaa kanarraa cabdee galtu barbaada sinii galee amma dubbiin kun gara isheetti akka galagaluuf je'eetu amalee bataamir araaramuu barbaade miti. Abrahaam araaramuu barbaade miti. Gin dubbiin kun akka ruutaatti akka ufuufi sinii galee yeroo tokko maaliif akka inni jireenya isaarraan baranne hin beeku. Dhugaa rabbii namni yoo waan baay'een namarra ga'e anarra ga'uurra hin eegu nama biraarra wanta ga'e sanarra ilaalee barachuun qaba. Hermiin illee ruuttaarraa barachuu qabdi. Ruuttaafuu hin taane isheefis hin ta'u. Sinii galee ruuttaan lafaa isa kaaste miti haan ruuttaaf hin taane Abrahaam dhuguma immoo Hermiif ta'a jettanii hin yaadina. Dhugaa rabbii. Bakka dubartoota wal keessa fuudhee intini gochuu bicha kan inni beeku jechuudha. Kan dubbachuu xiqqoon ulfaata sinii galee wantichi jechuudha. Kanadha hordoftoota kiyya waan nama feefu waaqayyo jireenya isaanii haa bareechuu fi egaa Ruutiyyee fi obboleessi ishee kunoo akka kanatti viidiyoo har'aa mana isaatti hojjetanii jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuuf mucaa obboleessi Ruutaa kun baay'ee nama jabaa yeroon isiniin jiru hamma deef argitaniitu takka asii takka achi goraa takka Ruutaarra goraa takka obboleessa isaarra goraa bicha takka immoo Hermiirra gora. Obboleessi Ruutaa garuu guyyaa tokko as bahee kanaa sanaa hin jenne bakka ishee'aan hin waamaa hin dubbisaa jabaadhu jedha bakka kanuma malee akka obboloota Abrahaam gidduu deemee hin bukeessu jechuudha. Argitani miti namni tokko umuriidhaanis guddaa sammuudhaanis guddaadha sinii galee yeroo tokko immoo namni tokko umuriinsaa xiqqaa sammuunsaa immoo waan guddaa yaada sinii galee. Amma namni kun dhugaa rabbii obboleessi Ruutaa jechuudha. Obboleettiin isaa gaafa akkas miidhamtu ni arga. Gin immoo guyyaa tokko gidduu galee waan tokko dubbatee hin beeku. Sababiin isaa gaa'ila gidduu namni galuu hin qabu. Abbaa manaa fi haadha manaatu xumurachuu qaba malee namni biraa gidduu galee bukeessuu hin qabu. Karaa Abrahaam yeroo baay'ee gaa'ila isaanii keessatti namatu bakka bu'ee dubbata Abrahaamiif jechuudha. Kanaaf kan jireenyi Ruutaa fi jireenyi Abrahaam abbataa ta'uu dadhabee jeequmsaan guutame shamarranis karaa Abrahaam ufuu dhiirris karaa Abrahaam ufaa yoo ufan tidaarii isaanii tidaarii Ruutaa fi tidaariin Abrahaam bakka akkan taane ta'a. Karaa Ruutaa wanti tokko wanti ufeen jiru yoo ufeen immoo Ruutaan daangaatti gooti jechuudha. Namni kamiyyuu daangaasaa darbee gaa'ila ishee yoo tuqu barbaade isheen hin falmatti jechuudha. Dhugaa rabbi kana ani yeroo baay'ee taa'ee mazzanee ilaaleera. Bicha waan hundumaa fi
waaqayyo jireenya isaanii haa bareechu. Oguma dhugaa dubbachuuf obboleessa Ruutaa kana jajjabeessa. Like subscribe godhaa.